tankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu jarachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti. Wacaa fi wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amma ta'u keessatti wacaa fi wacaafaadhaan lafaan geenye jechuudha. Iccitiin keenya maali? Kitaabni Gaaboo iccituma kana isaatiidha. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladheefi miti. Uummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti salphifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa uummata keenyaa kana qabannee haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu kami jechuun qabsootti seenee jechuudha. Iccitii miti ifumatti ta'e uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimuudhaan masa qabne rabbis gargaarsifanne bakka yaadne san gahuu dandeenya gaafa sanatti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayame kutaan gama duraa seenaa dhaloota hiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan gabaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaa roorroo dhaladhee jechuudha. Dhummuugatti yeroo guddannutti roorrootti dhaladheeti qabsoo keessa guddanne qabsaa'ota fakkeenya godhanne tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan keenya dhaaluu qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti. Gabrummaas qabsoo seenisii ittiin dhaladhee jechuudha. Aanaa kee dhugaa hedduu qabu gaafa qabsoo kan seenu. Teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti. Miliyoona 50 ta'aniiti warra shaniitiin dhiitaman waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifanne kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayin takkaa isin qaaneessee hidaaye isin hin loluu danda'a isin hin mormuu danda'a na mormuu dandeessa isin aarsuu danda'a na aarsuu dandeessa takkaa garuu isin kasaarsee hin beeku wallaahi isin kasaarsee hin beeku namni dhagee yaada tokko kan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu. Mormii, falmii, yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha.
Icciitiin kitaaba kana keessa waan biraati miti. Maafi kitaaba kana barreesse? Tokko manni mormata aadaa seenaa boonsaa qabu. Garuu oral society waan ta'eef barreeffachuun isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kana shanii ol baati. Isin faarsii ni bargu baadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kanammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabdu ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis daggatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin geenye arras bilisummaa dhugaa gammadaan mirgi isaa kabajamu Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu kan sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee hin jiraatu guutuutti hin galmoo'in bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa shantama keessatti hin shubbu suutaa soo deemne hoggaa deemu yoo gatan taranne kuufnee lafatti dhabne daaraan dhaqqabne kaanee hoggaa shantama keessatti jijjiirama gurguddaadha fidne jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaase, afran qolloo irraa kaase, sochii baalee irraa kaase, sochii lixa Oromiyaa irraa kaase, sochii machaa Oromiyaa irraa kaase. Hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa barre wallaafaatti ittillee mulqooyne qabsoo saboota addunyaa hundatti hanga takka deemee hanga takka gochuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaa gufatanii lamatti hafuudhaatu harrummaa. Oggoonni ijaan dabre kun rakkisaa turan. Ulfaatas barko sekool jaatamoota irraa hanga 2018tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenya irratti jechuudha. Akkaataan qabsoon lamaan nutti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu garuu gaafata. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisaa jechuudha. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa ba'u saamicha irraa dhaabbachuu kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa inni filatee seera fi tumateen Oromiyaa ittiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara gaafattanii hoggasati. Right? Biyya dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantanii fi amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha.
We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, Kalisa gaafa dardara theory dhaan baranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoo dhaan ilaallu hojjannee itti milkoofne. Arrabnu gaafa arrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabanne hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa irraa buufne jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jala nu dhiitu. Gabrummaa Oromiyaa kaarreetti isa dhiite oofu jala baafnee siree irra baafne siree irraa nu gabbicha siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa jiru. Qaamni baankii alagaa irraa fuudhee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmuu ni riba malee. Hoggaa lama sadiif ribne. Ribnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutannee lallaafatee deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo sanii wal gitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. San amma xumurree hojiitti seennee jirre. Hojii kanas isin dammaqsuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatiin hojjetame irraan deebi'u. Akka irraan deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuulduratti deemnaa ni milkoo'inaa nagaan na bulaa.